Arga fuunee kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ko galata waaqaa ta'u bakka jirtanitti sun hundumtuu nagaa irraa qabaadha isiniin jedha. Egaa taatee gidduu kana ta'aa jiru hundi keessanuu dhageessaniitu jechuudha. EBS irratti addis mi'iraaf kan jedhu irratti waan gadi dhufee nama Burtukaan jedhamtu sanaan waan as ba'e hundi keessanuu dhageessaniitu isatti fufee ibsi Dambidoolloon baasee maalidha akkasumas EBS noo maal jedhee deebii deebiseeramoo deebii hin deebisne kan jedhu. EBS TV jechuudha. TV EBS har'a barreeffamaanii dhiifama gaafatee ture akka dogoggora ta'e taateen sun hunduu akka dogoggora ta'e barreeffamaan dhiifama gaafatee keetu. Taatee san hundi keessanuu beektu waan gaafa sanbataa mata duree addis mi'iraaf jedhu irratti Burtukaan Tamasgeen eenyu kan jedhamtu sana akka dhiyeesse hundi keessanuu beektu. Egaa kanatti fufee immoo erga viidiyoon sun baay'ee viidiyoo sana dhugaa waaqaan osoon ilaaluuti osoon ilaalaa jiru komantii dubbisaan ilaala jedhee tonne akkana komantii naabanamuu dide maanii hinaasaa garuu naabanamuu dide qoy bakka fixee ilaalee komantii isaa dubbisuu baay'ee rakkadheeran dhameera. Booda yeroo haasaansa dhumee yeroo ndaganan viidiyoon isaa keera piraayiveetii ta'eera. This video is private jedha dhugaa waaqa ilaaleeran daddafee jechuudha. Dhaggeeffadheellee xumureera. Ani ka'uusaayyuu dileetii ta'uusaayyuu ani tuman ilaaluun argee jechuudha viidiyoon sun. Booda girgirriin ka'e maal jedhamee as deemame. Haa ta'u malee hundi keessanuu ilaaltaniittu isatti fufuudhaan immoo yuunivarsiitiin Dambidolloo kaleessa gara galgalaa jechuudha. Ibsa baaseetii jira. EBS nama Burtukaanii jedhamtu sana akka barataa yuunivarsiitii Dambidolloo taatettiitu osoo ragaanu biraa hin fudhatiin dhuguma barattuu keessanii dhuguma barattuu waggaa lamaatii dhuguma barattuu bakka waan isaan jedhan sana hunduma akkasiitti jedhanii osoo nu harka fudhatiin ragaan fudhatiin akkuma himattetti yookaas akkuma qindaa'etti dhiyeessanii kun immoo maqaballeessii yuunivarsiitii keenya akkanuma kan sabaa waan ta'eef jedhanii dhimmi kun isaan yoo yaada isaanii hin jijjiirre yookaas waan kana ibsa hin kennine nun gara seeraatti dhimma kana fudhachuun dirqamaa jedhanii gara himannaatti jechuudha. Gara himachuutti akka murteessanii ibsa galgala bahee hundi keessanuu laaftaniitti jechuudha kan yuunivarsiitii Dambidolloo. Isumatti fufuudhaanii EBS immoo har'a jechuudha. Har'a dhiifama akka gaafatee fi akka wanti kun dogoggoraan akka hojjetame dogoggora akka ta'e hubanneerraa jedhee barreessee ka'e. Isa booda immoo qaamni ulaa kana banee akka wanti kun uumamu kan taasise akka seerri hordofee seera wajjin dhaabadha namoonni kun akka to'atamanii fi jedhe itti gaafatamaan televezyiinii xaabaa sanaa jechuudha. Jedhee jechuudha seera wajjin nan jira jedheera. Kanaafuu egaa Burtukaan waan isheen himattee hundi keessanuu dhageessaniittu ani barattuu waggaa lammaffaa faarmaasiidha jette. Ani barattuu waggaa lammataa faarmaasiidha. Achi butameen waggaa tokkoof ji'a 6 caakkaa keessa ture. Isa booda nama 6 ta'anii na gudeeduu irra darbee feerroodhaan qaama koo gadi yeroo wawwaraananii feerroodhaan jechuudha. Akkas jettee himatte. Achi booda amma kana hundaa maal hojjechaa turtan jennaan hin hidhattu jedhamneetu isaan faana turre. Dhumarra garuu waan kana nurratti hojjetanii achumatti nu dhiisanii. Ana faana nama tokko jira jette. Isheen ana faana akaala sunkuleetti qaamni ishee tokko hir'ateera jette. Ani jette ani gaafan guyyaa 6ffaattan of bareette. Akkas ta'ee kee guyyaa 6ffaattan of baree. Bakki sun baay'ee fagoodha. Akka jettetti makiinaadhaan nu furatanii deemanii achi keessaa jette. Iddoo isaan turan fagoodha. Mucaan kun kanan of bare guyyaa 6 jette. Ishee sanatti wayyaa waan ofirraa qabu xiqqoo isheetti hidheen isheenis qullaa waan turteef anillee dhiigni koo dhangala'aa ture jettee
amma kana deemanii magaalatti bahanii jechuudha. Achi kaastee gara iddoo sana dhaqanii yuunivarsiitiin sun illee na yaalsisee ture jette. Achi booda immoo innis ofirraa akka geggeessetti isheen immoo gadi baate yuunivarsiitii masana naannoo masanatti akka kadhachuu jalqabde. Himtee jechuudha. Adeemsa baay'ee kana haasofte. Kana hunda haasoftee egaa kana booda yuunivarsiitiin Dambidolloosi barattuu akka kana akka nuun hin qabne dabalataan immoo nuni bara 2013 faarmaasistii waggaa lammaffaa barataa waggaa lammaffaa baratu qabna osoo hin taane bara 2013 barataa yeroo jalqabaa akka seene barataan jechuudha. Jalqaba kanuma isaan jalqabanu bara isheen waggaa lammaffaani baradha jette isaan immoo waggaa tokkoffaa reef barataa galfannee jalqabni fiildii faarmaasistii jedhu sana jechuudha. Isarraan dabalatee immoo maquma akkasii mana barumsaa keenya keessa koorsii fiildii kam keessallee baachii kam keessallee akka hin jirre sakattaaneerra. Dabalataan immoo yeroo raabsaarraallee ilaallee hin jirtu. Ilaaluus hin danda'ama daataanii jedhan. Kanaafuu kuni dhimmi akka kana maqaballeessiidha waan ta'eef nun gara dhimma ilaallatutti gara himannaatti ni adeemna jedheetu galgala ibsa baaseenii dubbatee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanti isaayyuu amma immoo EBS'n viidiyoo sana jalqabuma maaliif gadi buuse YouTube irraa erga mucaan kun isaan akka gargaaramtuu fi miidhama ishii ilaalleetu rakkoo ishii ilaalleetu barumsarraa deebitee mucaa godhattee rakkataa jirti. Kanaaf jecha gargaarsaa fi kanas finne erga jedhanii viidiyoon sun sirriidha taanaan rakkoon qabu taanaan maa tokko waan hojjetamee soban qabu taanaan viidiyoon sun maal facharraa bu'ee tokko. Yuunivarsiitichi jechuudha. Nuni yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitii nagaa qabudha. Yuunivarsiitii keenya sirriitti itti gaafatamummaa fudhannee ijoollee fudhannee itti gaafatamummaadhaan kan hojjennu kan barsiisnu waan ta'eef nagaan akka jiru even ijoollee Itoophiyaa keessa jiran bakka garaagaraarraa dhufanii baratan qofa osoo hin taane Itoophiyaadhaa alallee dhufanii kan baratan ijoollee ni qabna. Jedhaniitu baay'ee tokko dubbatanii jiru jechuudha. Wanti kuni wanta amanamummaa hir'isuu fi sabaaf saba gidduutti illee nagaa boorisuudha kuni jedhee dubbataa ture jechuudha. Manni yuunivarsiitichi jechuudha. Egaa meegaa garamitti akka deebi'u immoo hin ilaalle jechuudha. Dhaga'uun keenya hin oolu garuu baay'ee ajaa'ibadha jechuudha. Wanti akka kana wanti amma kana ga'u. Miidiyaa jechuun jedhe yuunivarsiitichi miidiyaa jechuun waan haqa tokko waan ragaa qabu fi waan sabaaf saballee wal hin caalsisne saba kamiyyuu dhugaadhaan tajaajilu ta'uu qaba. Waan ragaa qabu miidiyaan amma kana ga'u kun waan ragaa qabu ragaadha ala socho'uu hin qabu. Miidiyaan hojiinsaa guddaa waan ta'eef jedhee dubbate. Dhuguma dhasi amma miidiyaa dhumaanii wanti hundumtuu kan socho'amaa jiru waan ta'eef miidiyaan baay'ee sirreessii gaafata. Keessattuu waan akka kanaa immoo baay'ee ulfaataadha. Kun amma dubbiinsa gara maleetti deemeera yoo argitanitti ta'e gara maleetti deemaa jira garuu seerri dhugaasaa hin qulqulleessa wanti gamuu hin tasgabbaa'e inni yaanna.